Nageenyi keenya kan jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtanitti sinaa ga'u akkam jirtu ijoollee fayyaa keessanii ijoollee kun qophii addaa kabaja ayyaana cuuphaa kan bara 2016 sababeeffachuudhaan chaanaaliin OBN Gaammee isiniif qopheessedha. Eegaa nutis qophii keenyaan barattoota mana barumsaa hawaasaa Yuunivarsiitii Astuu Yoonkaan Adaamaa Saayinsiif Teekinooloojii wajjin qophiilee adda addaa nu qopheessaniiti kan isaan dhufanii jiranii. Egaa qophiin ijoolleen tun qopheeffatte immoo hedduudha. Kan ijoollee mana ta'aniitiin daawwatan, kan barsiisan, kan bohaarsanii fi akkasumas immoo hubannoo isaanii kan cimsanidha. Egaa ijoolleen tun qophii qabatan kana tokko jedhanii kan isaan nu dhandhamsiisan jalqaba irratti akkuma Oromoon qophii kamuu ka ittiin saaqu akkasuma kan immoo ka ittiin banu eebba akka ta'etti ijoolleen tunis maal godhu? Eebbaan nu eegalu jechuudha. Kanaaf mee ijoolleen hamilee kennaafi? Eebba eebbifnaa nuuf kolchaa. Nuuf kolchaa. Nuuf kolchaa. Kan nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Hamaa hammaataa nurraa haa qabu. Tolaa toltuu nutti haa qabu. Irraa gora sakkaba nu haa oolchu. Dogongora nu haa oolchu. Xinnaa naa guddatu. Guddaa naa jiraatu. Wallaalaa naa beeku. Beekaa naa bulu. Kormi cirrii haa ta'u. Roobni nagaan nu haa roobu. Qilleensa hamaa nurraa haa qabu. Gadaan roobaa nagaa. Barri quufaa gabbina. Gabbisu waaqa horaa bulaa deebanaa. Tole Gaammee. Egaa qophiin ijoolleen tun qabatte hedduudha mitiire? Baay'ee namatti tola. Eebbaan tokko jennee eegalannee jira. Akka isaan itti eebbisan lama ta'anii. Baay'ee namatti tola. Tole egaa ijoolleen tun qophiilee kan akka walaloo, oduu durii kana beektu laata jedhanii hubannoo ijoolleetis hubannoo as jira ijoollee as jiranis kan ittiin cimsan qophiilee adda addaas qabu. Mee qophiilee kanneen dhandhamanne booddee irratti walitti deebinaa ayyaanicha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u turtii gaarii. Oduu durii. Dur namoonni sadii xaafii gurgurachuuf gara gabaa deeman. Erga gurguratanii deebi'anii booda isaan keessaa namichi tokko kottaa gara mana araqee haa seennu jedheen. Lamaanis didanii biraa deeman. Oduu deemaa jiranii jaarsi tokko itti dhufe. Gaara kanaan deemtan immoo boolla kanaan deemtanii jedhan. Egasii booda lamaanis akkana jedhanii gaara kanaan deemnaa jedhanii. Egasii booda lamaanis tole yoo gaara kanaan deemtanii akka hin haasofne yoo haasoftanii hin duutanii jedheen. Isaanis tole jechuun deemanii imala isaanii irratti gaara san bira ga'an. Isaan lamaan keessaa inni tokko yoo gaara kana bira geessanii akka hin haasofne yoo haasoftanii hin duutanii jennaan innis du'ee. Ati maaliif haasoftaa? Ati gowwaadha jennaan innis du'ee. Egasii booda inni machaa'ee sun oduu deemaa jiru gaara boolla sana keessa kufee. Egasii booda yaa Waaqayyo boolla kana keessaa na baasi jennaan bakakkaan bakaqe. Ammallee yeroo lammaffaa isaatiif yaa Waaqayyo boolla kana keessaa na baasi jennaan bakakkaan bakaqe. Yeroo sadaffaatiif yaa Waaqayyo boolla kana keessaa na baasi jennaan bakakkaan bakaqe. Yaa Waaqayyo boolla kana keessaa na baasi malee footoo na kaasisin jedheen jedha. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Maqaan koo Galiilaa Maamush jedhama. Mata duree walaloo kootii Oromoo jedha. Akkam lammii koo xiqqaa fi guddaa biyyaa, ilmaan harmee kootii ilmaan Oromiyaa. Baga nagaa taatan anillee nagaya, mee gurra naaf kennaa waa isiniin gaya. Rakkoo walii obsaa gurraan wal dhagaya, tokkummaa jabeessaa afaan tokko taya. Oromiyaa badhoo haadha gootaawwanii, qananiituu uumaa badhaatu aannanii. Madda soora lubbuu albuuda fi foonii, horattuu beelladaa kottee fi loowwanii. Haadha hayyuu addunyaa goola beektoowwanii, sirriitti beekuu qabnaa guddaa fi xiqqaanii. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma.
duraan dursee baga ayyaana cuuphaatiin geessan jechuudha. barbaada maqaan koo Daagmaayit Taadaq jedhama kan isiniif dhiyeessu walaloodha mata duree walaloo kiyyaas mana barnootaa koo mana lammaffaa koo wallaalaan ni beekaa sibira dhufnaanii kan wallaalaa ta'an sirraa baratanii kan beekaallee ta'an barachuu fedhanii anillee baradhee abbaa caadaa jedhee dubbisuuf barreessuu haasa'uuf dhaga'uu sumarraa argadhee herregas baradhee lakkoofsas lakkaa'ee ida'uu firrisuu baay'isuu hiriiruu suman na barsiise ispoortiis baradhee kufee lafaa ka'ee qaamas jabeeffadhee wallolee araarame safuu na barsiisnaan mana barnootaa koo galatoom jiraadhu hanga dhuma waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma ayyaana gaarii. duraan dursee wanna carraan kun naaf kennameef baay'ee galatooma maqaan koo Jaalannee Shimallis jedhama kanan irraa dhufe mana barumsaa hawaasa saayinsii fi teekinooloojii Adaamaa Yuunivarsiitiidha kutaan koo kutaa sadaffaadha amma kan isinii dhiyeessu walaloo walaleessa gurra naaf ergisaa gurra qofaa miti afaan hin callisaa walaloo mata duree kiyyaallee barumsi annisaa sammuu namaa cimsaa beekumsa dabarsaa muuxannoo gabbisaa meeshaa qaroomina hundee dagaaginaa ibsituu dukkanaa galmeessituu seenaa barnootaaf olkaanaa riqicha tokkummaa mancaaftuu doofummaa cimsituu hawaasummaa fara wallaalummaa oomishtuu beektotaa safuu yaa barnoota ati buutee hin baddu kuftees hin caccabdu haattuunis hin natamtu irkoo bara baraa ibsaa nama maraa nuuruus hin jenneerraa kan jabaatee barate ija qalbii banate addunyaalee qorate saayinsii faa hubate rakkoo ofii furate barnoonni bu'aa qaba hamilee kufee ol qaba kanaafuu atis dhaga'i barnootaaf lafa akka waan na dhaggeeffataniif guddaa galatooma ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Tole baga ayyaana cuuphaatiif singee jecha maqaan koo Kanaan Qalbeessaan jedhama ani barattuu kutaa arfaffaati mana barumsaa hawaasaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa irraan dhufe kan amma isiniif dhiyeessu immoo walaloodha walaloon mata dureen kiyyaas waa'ee nyaata aadaa Oromooti meen keen ibsaa aadaa saba kootii aadaa saba boonaa kan Oromoo kootii eessaa jalqabuu laataa nyaatamoo dhugaatii nyaatarraa jalqabuu aadaa cuumboo jedhee aannanii fi tittuun dhalaan coroonfamee aancooteenis jira tumaadhaaf dafaqii meeqatu nyaatee beekaa anaaf ibsituuti kana qofaa miti jira dhugaatii aannaniif buquriin hundumtuu nu bira jira isa kamiin himee isa kamiin dhiisaa aadaa saba kootii warri beektan mee harkaan mul'isaa aadaa saba kootii warri beektan mee harkaan mul'isaa waan na dhaggeeffataniif guddaa galatooma ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Tole baga ayyaana cuuphaatiin isin ga'e jechaan maqaan koo naaf yaad girmaamuun jedhamu mana barumsaa hawaasa Yuunivarsiitii Adaamaa Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa irraan dhufe amma kana isin qopheessu kana beektuudha ilkaan shaark torbeen guutumaan guutuutti haarawaatti jijjiiramaaf shaark qurxummii biroo adamsee kan nyaatu dhahannaa onnee isaanii dhagahuun shaark dhaltuu al tokkotti ijoollee baay'ee ulfoofti garuu tokko dhalti sababbiin isaa garaa haadha isaanii keessatti wal nyaatanii wal fixu kana beektuu lakkoofsota keessaa lakkoofsi roomaa barreeffamuu hin dandeenye 0 qofa mallattoo walqixaa jaarraa 16ffaa keessa jechuunis bara 1557 nama Roobert Riikard jedhamuun uumamte lakkoofsi baay'inaan namootaan beekamu yookaan jaallatamu lakkoofsa 7 ingiliffa keessatti jechii fi lakkoofsi isaa walqixa kan ta'e 4dha mallattoo ida'uu fi hir'isuu fayyadamuun kan eegalame bara 1489dha lakkoofsa 1189 yoo 9 baay'ate garagaltoo isaa dhufa yeroo jalqabaaf lakkoofsa miiliyoona jedhee fayyadamee lammii Faransaay Steven Fitmeen bara 1719dha kana beektu feesbuukii kan kalaqe Mark Zuckerberg jedhama feesbuukiin bara 2004 Febraarii 24 Yuunivarsiitii Harvard keessatti baname fuulli yeroo duraaf feesbuukii irratti mul'ate nama
paas aynoo jedhamuuti. Namoonni miiliyoona 35 ol ta'an araada feesbuukii qabu. Ati gonkumaa Maark Zuukerberg feesbuukii irraa bilook yookaan ofirraa ittisuu hin dandeessu. Fayyadamtoonni feesbuukii kanneen hin fayyadamne qabxii gadi aanaa fidu. Dargaggoonni Ameerikaa parsantiin 48 ta'an feesbuukii oduu irraa argatu. Fayyadamtoonni feesbuukii keessaa parsantiin 25 kan ta'an sababa feesbuukii qofaan duudanii jiru. Guyyaatti suuraawwan miiliyoona 350 ol ta'anitu feesbuukii irratti gadi dhiifamu. Halluu feesbuukii cuquliisa kan ta'e hundeen isaa yookaan Maark Zuukerbergiif yaadameeti. Kunis Maark Zuukerberg halluu diimaa fi magariisa arguu irratti rakkoo waan qabuufi waan na dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Ayyaanichi ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii addaa ayyaana cuuphaa sababeeffachuudhaan egaa as istuudiyoo keenyatti isin biraan gahaa jirurraa ittiin bohaaraa ittiin bashannanaa akka jirtan egaa shakkii hin qabdu. Egaa ijoolleen kunis waa hedduu nuuf dhiyeessaatiin jiranii. Amma immoo gamme waan ijoolleen mana taa'aniitiin ittiin bohaaran tokko qopheesseef hin jira. Tolee mee nutti hime maaludha? Tapha gochaati. Si qofaa fi miti kaniin himu. Ijoolleen mana jiranis ijoollee dorgommiidhaaf qophaa'an kanneen itti isin himaa jechuudha. Sirri dhaggeeffadhaa. Taphachuudhaaf qophooftanii? Tole ijoollee. Isinis sirriitti ilaalaa. Amma gaa lakkoofsi tokko qophaa'ee jira. Lakkoofsi sun mana 200 keessa 100 keessan seentan 300 keessan seentan. Mana meeqaa keessa? 200 keessa jechuudha. Achi meeqa akka yaamtan ani hin beeku. Yoo argattan yoo dhabdan immoo duuba irratti naannoftaniitiin dhaabbattan. Qophooftanii? Tole. Ayyee abbaan moo badhaasa qabaa? Kanaaf 200 hanga 300tti jedhameera. Marsaa 3 kan ittiin deemuu dandeettan. Tole ni jalqabnaa. Yaame. 215. Ni jira? 215 miti. Hin arganne. 210. Argatte. 210 argatte. Deemi duubarra. 220. Arganne. Hin arganne. 218. 218 hin arganne. 246. 200 Argatteetti. argatteetti 46. Tole. 260. Amma marsaa lammaffarra jirraa 260 argatteetti. Tole. Marsaa dura argattee turte miti? Marsaa lammaffaadhaa tole. 224. 224 hin jiru hin arganne. 280. 280 argatte. 299. Hin arganne. 219. 219 hin jiru. Hamileen kennitanii siin. Tole marsaa sadaffarra jirraa kadhumaati jechuudha. 242. Jiru. Hin jiru. Tole. 202. Hin jiru. 230. 230 jira gamme. Hin jiru. 225. Arganne. 210. Jedhamee jira. 240. Baabishu hin jiru. Hamileen kennitanii. Ayyee xumuree jira ni marsaa. Marsaan sadaffaa xumuramee jira. Hamilee kennaaf hime. Gammee badhaasa fidiif mee. Akkin jedhe qabadhume. Akkam ture taphichi. Sitti tole garuu gaafa dhabde. Cish jettee deemte maal jechuudha akkas? Maaliif? Waan dhabeef qaba. Akkasii osoo argattee akkam jette turtere? Ni gammada. Mee akkamitti gammadde? Itti naa kennime. Badhaasni qophaa'ee? Oo atoo meeqa argatte? Tokko. Tokko qofa? Sin gammachiifneere? Na gammachiisee jira. Lakkoofsa isaanii sirriitti jaalattaa jechuudha. Ajaa'iba ture miti? Isinitti tole? Baay'ee gaariidha.
Egaa ijoollee kan hordofaatiin jirtan qophii addaa kabaja ayyaana cuuphaa sababeeffachuudhaan qophii isin biraan geenyedha. Egaa tapha gochaa kanarratti ijoolleen hunduu hirmaatanii jiranii hanga danda'an yaalanii jiranii. Ta'us chaanaaliin OBN Gaammee ijoollee addan baasu. Hundaafuu badhaasni jira. Isinis manuma teettanii akka taphataatiin turtan abdii qabna. Ayyaanicha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Gara badhaasatti. Kan deebisee yoo kan biraa siidha. Amileedhaan gara iddoo isaaniitti nu deebisaa. Duraan dursee hordoftoota amantaa kiristaanaa hundumaaf baga ayyaana cuuphaatiin isin ga'e jecha ani barataa Daawit Tashoomaa mana barumsaa Hawaasa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaarraan dhufe kan amma isiniif dhiyeessee dhufe kana beektu laataadha. Kana beektu laata wantoota ilkaan keenya balleessanii fi bosbosisan keessaa inni tokko fi inni ijoon karameellaa jirbiiti. Innis kan kalaqame Dooktara Ilkaaniitiin. Himni afaan Ingiliffaa The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog jedhu keessatti qubeewwan afaan Ingiliffaa hunda of keessatti qaba. Lammiin Ingiliis namichi Toomaas Blaak jedhamu arraba isaatiin ulfaatina kiiloogiraama 13 ulfaatu ol kaasuun lafaa kaasuun ni danda'a. Guyyaan daa'imni hedduu dhalatan guyyaa kibxataati. Moonaaliizaan nyaara hin qabdu. Hanga bara 1920tti daa'ima mana poostaatiin erguun ni danda'ama ture. Afaan Ingiliffaan 1, 2, 3 jecha osoo lakkoofsa hundaa barreessitanii qubee baa kan argattan yeroo biliyoonara geessan qofa. Lakkoofsi 2520 lakkoofsa xiqqaa lakkoofsota 1 hanga 10 jiraniif haftee malee hiramuu danda'a. Arbi gonkumaa dugdaan ciisuu hin danda'u. Boofni rafees ta'e junuunfatee ilaaluu ni danda'a. Hurruguun ija ishee naanneessuu hin dandeessu. Garuu morma ishee digirii 280 naanneessuu dandeessi. Hantuunni yoo har'a dhalatte bor ulfaa'uu dandeessi. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Ayyaanicha ayyaana gaarii akka isiniif ta'u nan hawwa. Ayyaana gaarii. Wantoota keenya kan isin daawwachaa jirtan kun qophii addaa ayyaana cuuphaa sababeeffachuudhaan as istuudiyoo keenyatti barattoota mana barumsaa hawaasaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa wajjin kan taasisaa jirrudha mini. Egaa. Tole ijoollettis qophiileen isaan ijoolleedhaaf dhiyeessaatiin jiran akka itti tole abdii qabna. Amma immoo gamshoo. Egaa hubannoo ijoollee kan ittiin cimsinu tokko waanuma isaan baratan deebisnee gaafachuudhaan deebii isaan laataniin immoo iyyuu hubatan moo hin hubannee jenneetti nu adda baafannaa mitiira. Egaa amma immoo kallattimaan garamitti ceena seete moo itti himtaatti moo? Egaa gara gaaffiif deebiitti ceenaa barsiisaan isaanii gaaffiif deebii akka gaariitti nuuf qopheesseetti kan jiru. Hubannoo waliigalaa irratti jechuudha. Dhugaadha. Egaa ijoolleen tun akkamitti deebistii erga deebisaniin booda hoo badhaasa eenyutu fudhata eenyutu mo'ata ka jedhu immoo walumaan ilaallaa. Ayyaanicha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ijoollee dorgomaniif carraa gaarii jennaa. Isinis mana taa'atii gaafileedhaaf deebisaa yaalaa isiniin jenna. Turtii gaarii. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya baga ayyaana cuuphaa bara 2016 nagahaan geessan jecha ayyaana cuuphaa kana sababeeffachuudhaan gaafiif deebii isinii qopheessinitti ceenaa. Gaafiif deebii kana barattoota mana barumsa hawaasaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa waliin ta'uudhaan isiniif dhiyeessina. Warroonni dorgomtoonni keenya maqaa isaanii isinitti himuudhaan eegalu. Tole carraa kana jalqabanaa kennu keessaniif galatoomaadha. Maqaan koo Ayman Maashuk jedhama. Mana barnoota Hawaasa Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa irraan dhufe kutaa 8ffaatti barataa kutaa afaan Oromooti. Galatoome. Jettaan. Maqaan koo Boontuu Lammaa jedhama. Mana barumsaa Hawaasa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti baradha. Kutaa 6ffaa. Amma warra garee itti aanutti ceenaa isaanis of isin barsiisu. Maqaan kiyya Yeroon Alamayyoo jedhama. Mana barumsaa Hawaasa Yuunivarsiitii Adaamaarraa kutaa 6ffaa baradha. Maqaan kiyya Ayyaantuu Abdii jedhama. Kanan dhufe mana barumsaa Hawaasa Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaarraa kanan baradhu kutaa 8ffaa afaan Oromooti.
Tole dorgomtootaaf ammoo carraa gaarii dhaggeeffattootaaf ammoo bohaartii gaarii jechaadha. Isaanii meeshaa tokko hamilee nuu kennaa fi warra dorgomu kanaaf. Ittaansuudhaan dorgomtoonni keenya dhufanii carraa gaafii kaafatu. Isin ammoo hagas hamilee kennaafi. Lakkoofsa keessan badhaadha carraa lakkoofsa keessanii meeqa akka ta'e xiqqaa irraa gara guddaatti natti himtu waan ta'eef abbootiin murtee keenya haaluma sanaan qabxii nuu qabu jennee yaanna. Gaafii jalqabaa kan eegallu barataa Ayiman gaafii lakkoofsa meeqa? Gaafii lakkoofsa tokko. Gaafii lakkoofsa tokko gaafii filannooti. Ajajni akkana jedha. Qubee deebii sirrii qabatee jiru filachuudhaan deebisii jedha. Si'a takkasii dubbisaa dhaggeeffattee deebista. Gaafii tokkoffaa akka bulchiinsa sirna gadhaatti abbaan gadhaa tokko baallii fudhatee waggaa meeqaaf uummata bulcha? A 5 ba 8 ca 6 da 3 ba 8 ba 8 argateera harka dhaame. Kanaaf abbaan gadhaa tokko baallii fudhatee waggaa 8tiif bulcha. Kan itti aanu boontuu Gaaffii lakkoofsa 5. gaafii lakkoofsa 5 kunis gaafii filannooti akkas jedha. Gosoota afoolaa keessaa bifa gaafiif deebiitiin kan dhiyaatu isa kam jedha. Gosoota afoolaa keessaa bifa gaafii fi deebiitiin kan dhiyaatu isa kam? A geerarsa, B sirba, C mammaaksa, D hibboo. Da hibboo. D hibboo argatteetti harka dhaafi. Yeroo gaafii lakkoofsa 2 kunis gaafii filannooti. Gulantaa sirna gadhaa keessaa dhaloota irraa kaasee hanga umrii waggaa 8 kan jiru maal jedhama? Gulantaa sirna gadhaa keessaa dhaloota irraa kaasee hanga waggaa 8tti kan jiru maal jedhamee yaamama? A gadaa, B raaba, C gaammee xiqqaa, D dabballee. Da dabballee. D dabballee argateera harka dhaafi. Ayyaantu gaafii lakkoofsa meeqa? Gaafii lakkoofsa 3. Gaafii lakkoofsa 3. 3. Gaafii lakkoofsa 3 gaafii filannooti. Abbaan abbaa keetii siif maal? Abbaan abbaa keetii siif maal? A eessuma, B akaakayyuu, C soddaa, D abbaa. Ba akaakayyuu. B akaakayyuutti argatteetti harka dhaafi argatteetti. Gaafii ittaan Ayiman gaafii lakkoofsa meeqa? Gaafii lakkoofsa 6. Gaafii lakkoofsa 6 kunis gaafii filannooti. Qubee dubbifamaa afaan Oromoo keessaa kan jabaachuu hin dandeenye isa kam? Qubee dubbifamaa afaan Oromoo keessaa kan yoo barraa'u jabaachuu hin dandeenye isa kam? A ha ba da ca fa da ra. A ha. A ha argateera harka dhaafi sirriitti deebisee. Boontuu gaafii lakkoofsa meeqa? Gaaffii lakkoofsa 7. Gaafii lakkoofsa 7. Hiikni jechama dugdaaf garaa jedhu isa kan? A faallaa, B fakkaattii, C dhiyoo, D hunduu deebi'e. A faallaa. A faallaa baay'ee gaariidha argatteetti harka dhaafi. Yeroo Gaafii lakkoofsa 4. gaafii lakkoofsa 4 kunis gaafii filannooti dhaggeeffattee deebisti. Mammaaksota armaan gadii keessaa firooma kan agarsiisu isa kami? Mammaaksota armaan gaditti dhiyaate keessaa firooma kan agarsiisu isa kami? A baay'ateef tiisisni qadaada hin buqqisu, B funyaan rukunnaan ijji boosse, C kadhatanii galanii weeddisaa hin daakkatan, D sodaa du'aa hirriba malee hin bulan. Takka filannoo irra deebi'a. Irra sii deebi'a. Mammaaksota armaan gaditti dhiyaatan keessaa firooma kan agarsiisu isa kami? A baay'ateef tiisisni qadaada hin buqqisu, B ija funyaan rukunnaan ijji boosse, C kadhatanii galanii weeddisaa hin daakkatan, D sodaa du'aa hirriba malee hin bulan. Ba funyaan rukunnaan ijji boosse. Baay'ee gaariidha argateera harka dhaafi deebisaa baataa jechuudha. Ayyaantu Gaaffii lakkoofsa 9. gaafii lakkoofsa 9. 9 kunis gaafii filannooti. Odaalee Oromoo keessaa odaan roobaa godina kamitti argama? Odaalee Oromoo keessaa odaan roobaa godina kamitti argama? A Shawaa Lixaa, B Gujii, C Baale, D Wallagga. Caabaalee. Caabaale argatteetti harka dhaafi. Gaafii ittaan Ayiman Gaafii lakkoofsa 10. gaafii lakkoofsa 10 kunis gaafii filannooti. Uleen qalloon dubartiin yeroo sirnoota adda addaa qabattu maal jedhama? Uleen qalloon dubartiin yeroo sirnoota adda addaa yookiin yeroo jiloota garaagaraa qabattu maal jedhama? A kallacha, B siinqee, C sabbata, D qanafaa. Ba siinqee. Ba siinqee argateera harka dhaafi.
Boontuu Gaaffii lakkoofsa 11. gaaffii lakkoofsa 11. 11. Kunis gaaffii filannooti. Gurraan dhala 11 bara 2016 fuuldura keenya jiru abbaan gadaa Oromoo tokko baallii ni kenna. Abbaan gadaa gurraan dhala 13 bara 2016 baallii kennu abbaa gadaa eessaati? A. Gujii, B. Arsii, C. Boorana, D. Tuulama. Gujii. Gujii sirriitti deebisteetti abbaa gadaa Gujii Jiloomaadhootu gara gadaa kan baaba gadaa biraatiif kenna jechaadha. Baay'ee gaariidha. Kan ittaan yeroo lakkoofsa 8. gaaffii lakkoofsa 8. Nama jennee namummaa yoo jenne Oromoo jennee iddoo duwwaa jenna. Nama jennee namummaa yoo jenne Oromoo jennee iddoo duwwaa jenna. A. Oromiyaa, B. Oromummaa, C. Oromoo, D. Hunduu deebiin. Ba Oromummaa. Ba Oromummaa jenna sirriitti. Ayyaantu Gaaffii lakkoofsa 12. gaaffii lakkoofsa 12. 12. Kunis gaaffii filannoo qabu dhageeffattee deebista. Filannoo isaa filatta. Harkaan facaasanii ijaan guuran hibboo jedhuuf deebii kan ta'u isa kam? Harkaan facaasanii ijaan guuran hibboo jedhuuf deebii kan ta'u isa kam? A. Xaafii, B. Barreeffama, C. Abjuu, D. Yaada. Baa barreeffama. Maa barreeffama argateeti harka dhaafi. Egaa asirraa maalummaa dorgomtoonni keenya ciccimoo ta'uu isaa hubannaa. Amma immoo gara gaaffii adda baasutti ceenaa jechaadha. Isa kanaaf abbaan murtee isinuma dhageeffattoota keenyaa fi akkasumallee namoota garagaratu dhageeffatee yookiin ilaalee murteessa waan ta'eef isin haalaan dhageeffattu eenyutu irra caalaa agarsiise waan nu gaafannu ka jedhudha. Gaaffii tokkoffaa garee jalqabaa kanarraa ta'aa isin lama taatanii gaaffii gaafatame kana deebistuu jechaadha. Faaruu miidiyaan OBN yeroo jalqaba seensa sagantaalee irratti faarsu jedhaa nu agarsiisaa jedha. Faaruu Oromiyaa nutti fakkaata. Faaruu alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa jedhaa miti. Gara garee kanatti jeena. OBN sagalee uummataa dirree buuhartii fi barnootaa fiigichaa jijjiiramaa daawwitiin Oromiyaa sagalee uummataa OBN sagalee uummataa. Kanaafuu harka dhaabne. Haalaanis yoo dhibbaa jechuu baatte isaan lamaan keessaa mee garee kamtu moo'ate jettanii yaaddan isin? Garee yeroo fi ayyaantu jedhaniiru jechaadha. Hamilee nuu kennitaniif. Tole dorgomtootaan carraa gaarii isin hawwaa hanga abbootiin murtee firii isaa nutti himaniif hamileedhaan. Tole baga ayyaana cuuphaatiin isin ga'ee qabxiin ani qabee gareen inni jalqabaa ayyaantuu fi aymanii fi boontuun sadii deebisanii jiranii warri ittaanan immoo yeroo fi ayyaantuun gaafii gaafataman hundumaa deebisanii jiranii kanaafuu kan mo'atan isaanii jechuudha. Ayyaantuun afaan ishiitiin waan deebisteef tokkoffaa taatee asirra kaa'amteerti. Inni taanus yeroon lammaffaa warri kaan sadaffaa ta'anii jechuudha walumaan. Ayyaana gaarii. Gara badhaasatti ceenaa badhaasa kana koreen badhaasa as dhufanii nuu kennu isaanumaan gara waltajjiitti affeerra. Gaafii dhiyaate keessaa hunda sirriitti deebisuudhaan tokkoffaadhaan kan xumurte barattuu Ayyaantuu Abdii. Hamilee kennaaf hamilee dhuftee badhaasa ishee biratti. Lammaffaa barataa Yeroo Alamaayyoo. Sadaffaa kan ba'an Ayman Mashuukii fi Boontuu Lammaa. Galatoomaa jechaa koree badhaasaatii fi dorgomtoota illee galateeffachaa. Baay'ee galatoomi barsiisaa. Baay'ee namatti tola ture. Dhugaa. Wal dorgomtoonni cimoo turanii haala gaariidhaan deebisaniiru. Dhumarratti namni mootummoo jira miti. Egaa gaaffiif deebii ta'e immoo mo'aa fi mo'atamaan nima eegama. Ta'us gaaffii isaan adda baasu qopheesseefii ture. Ta'us immoo ijoollattiin deebisanii jiranii.
galatoomii barsiisaa. Ayyaana fayyaa ta'a. Ayyaana gaarii.